Ashama daawwattoota fi hordoftoota KLDTube akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha KLDTube har'a ammoo deebinee walitti deebineeti jirra. Har'a viidiyoo tokko haasaa gabaabduu takka isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti like, share, subscribe gochuudhaan wajjin tura. Warroonni gama YouTube channel keenyaa haaraa taatan YouTube channel keenyaa subscribe gochuudhaan, warroonni duraan subscribe nu gootan ammoo like, share gochuudhaan wajjin turan affeerra keenna. Egaa gamanumaan gama yaada gabaabduu takkaatti isin dabarsuu barbaada. Wantoonni har'a miidiyaa irratti deemaa jiran jechaadha. Wantoonni miidiyaa irratti deemaa jiran har'a yaalii ajjeechaa Dr. Abiyyi Ahmed irratti halkan edaa irraa eegalee taasifame jedhee miidiyaalee hedduu irratti deddeebi'aatii jira. Waan kana bal'ifnee kan hanga tokko bal'ifnee kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofa. Egaa mee jalqaba irratti wanti nu ilaaluu qabnu faayidaan Abiyyi Ahmed du'uu fi du'uu dhabuu kan jedhu jechuudha. Mee Oromoon kanarraa fakkeenyaaf nuti amma egaa wanti du'uu fi du'uu dhabuun Abiyyi irraa faayidaan nuti argannu maali yoo jenne, tokkoffaa irratti faayidaan Abiyyi yoo du'e nuti argannu qoqqoodiinsi amma eegalamee PP'n qoqqoodiinsa amma eegaltee namoota keenya jumlaan hidhuu, amantiidhaan qoqqooduu, manneen amantaa gubuu, wantoota akkasii sun ergaan Abiyyi gara aangootti itti dhufe as wanti kun kan mudate malee dur yeroo wayyaanee keessaa jechaadha. Yogguu wayyaanee sanuu walqoqqoodiinsaa fi manneen amantaa tuquu fi maatiin hayyoota siyaasaa dararamuu yeroo wayyaanee keessa iyyuu waan hin jirredha jechaadha. Kun ammoo erga Abiyyiin gara aangootti dhufe waan garmalee babal'atee jechaadha. Tokkoffaa irratti yoo inni kan du'u taate kuni gabaabumatti waan bakkatti nu deebi'u fakkaata. Mee fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmed yoo kan hin duune ta'e hoo faayidaan nuti argannu maali? Abiyyi Ahmed maqaadhaaf Oromoodha. Oromoof hojjetuu haa dhabaatullee, Oromoof yaaduu haa dhabaatu malee Abiyyi Ahmed maqaatti Oromoodha. Wanti nuti beekuu qabnu Abiyyi Ahmeditti aanee namni jiru kun eenyu akka ta'e. Abiyyi Ahmeditti aanee eenyu akka ta'e. Namni itti aanaan Abiyyi Ahmed Dammaqaa Mokonnin Oromoo moo Amaara kan jedhu beekuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf yoo Abiyyiin kan du'u taate Dammaqaa Mokonnin yeroodhaaf qabachuun isaa waan hin oolle jechaadha. Dammaqaa Mokonnin aangoo qabate jechuun ammoo gabaabumatti Oromoon daran rakkoo cimaa keessa kan galu ta'uu asumaan hubachuu qabna. Maaliif yoo jenne Dammaqaa Mokonnin yeroo jalqabaatiif jechaadha. Fakkeenya akkuma beekamu jechaadha Abiyyi Ahmed wanti kun siyaasa ta'uu danda'a. Wanni irraa beekamu hin jiru jechaadha. Fakkeenya Abiyyi Ahmed du'uu fi du'uu dhabuu miidiyaalee hedduu garaagaraa irratti hedduu deemaa jira. Akkasuma ammoo sooshaal miidiyaa irratti garmalee waan egaan daawwattoota keenya wanti nuti jechuu barbaannu fakkeenyaaf jechaadha amma faayidaan dhukkubsachuu nabii faayidaan inni nuu qabuu fi miidhaan inni nuu qabu keessaa tokko yoo ilaalle faayidaan inni nuu qabu jechaadha. Fakkeenyaaf amma dhukkubsachuu Abiyyi kana hubachuudhaan jechaadha gurmuun Amaaraa fakkeenyaaf gurmuun Amaaraa fonqolcha raawwachuuf karoorfataa jiraachuu keessa beektonni dubbatanii jiru. Dhukkubsachuu Abiyyi kana ilaalchanii hubataniitiin jechaadha fonqolcha raawwachuun isaanii maaliif barbaachise yoo kan jennu ta'e fonqolchi isaan raawwatan kun Abiyyi yoo dhukkubsate dursinee Abiyyi yoo du'e yookaan yoo dhukkubsate yookaan yoo du'e dursineetiin haala mijeeffannee haala qabannee bakka qabanneetiin gara aangootti deebinaa kan jedhuun paartiin Amaaraa yookaan Amaaraa fonqolcha raawwachuu karoorfataa jiraachuu keessa beektonni dubbatanii jiranii. Kana maaliif kana fonqolcha kana gochuu danda'an yoo kan jennu ta'e yeroodhaaf kan irra jiru maqaa Oromoo waan ta'eef maqaan Oromoo yoo inni kan irraa bu'e ta'e Amaarri bakka bu'anii aangoo sana qabachuudhaaf tattaafataa jiranii jechaadha. Erga Abiyyi Ahmedii fi Dammaqaa Mokonnin erga wal dhaban jechaadha bubbulanii jiran akka jedhamutti jechaadha. Hedduu isaanii lamaan lolaatu jira jechaadha. Wal dhabanii akka jiranidha kan keessi beektonni kan dubbatanii. Wal dhabbii isaanii kanarraa kan ka'e jechaadha. Gurmuun Amaaraa kaleessa galgala fonqolcha yaalii fonqolchaa raawwatanii jiru jedha.
gaazexeessichi kun kabaase kun garuu hagam akka dhugaa ta'e namni hubate hin jiru. Maaliif wanni kun amma fakkeenyaaf uummata Oromoo maalirra akka uummanni Oromoo amma irra jiru jechaadha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo garmalee amma miira hamaa keessa galeetiin jira. Fakkeenyaaf kanneen akka Jawaar Muhammad, Hamzaa Booranaa fi Baqqalaa Garbaa fa'aa kalee yoguu mana murtiitti dhiyeessan jechaadha. Uummanni uffata keelloo uffatuudhaan deeggarsa isaanii gochuudhaan achi naannoo mana murtii fuulduratti jechaadha hiriira ba'anii jiranii. Uummanni isaan amma fakkeenyaaf waan kana yeroo argan jechaadha. Waan kana arganiitiin fakkeenyaaf faallessuudhaaf uummata Oromoo kana faallessanii fakkeenyaaf yeroo uummanni Oromoo kallattii tokkummaatti deebi'ee uummanni Oromoo waliigalteedhaan sochii tokko agarsiisu PP'n waan biraa uumte jechaadha. Ajandaa haaraa uumanii ajandaa haaraa kana uummanni Oromootu waan amma yeroo sanitti jiran san dhiisaniitiin ajandaa gama ajandaa haaraa sanitti deebi'an jechaadha. Isaan akkanuma osoo godhan yeroo isaanii dheereffachuuf yeroo bulchiinsa isaanii haala bulchiinsa isaanii mijeeffachuuf kana kan godhanii jechaadha. Uummanni Oromoo amma wanni inni beekuu qabu Abiyyi Ahmad gabaabumatti Abiyyi Ahmad yoo dhukkubsatees yoo du'ees wanni nu galchu hin jiru jechaadha. Isaan walaa fixanii akkuma dhiiga Oromoo akkuma duraan dhiiga Oromoo jiisaa turanitti dhiinni isaanii dhiinni Oromootu dhiinni haadha ilmaaniitu isaan lafatti hin gatu waan ta'eef jechaadha. Isaan walaa fixanii uummanni Oromoo gabaabatti wanni inni gochuu qabu uummanni Oromoo tokko ta'ee tokkoomee ajandaa duraanii yaa Oromoo ajandaa duraan irra turtan akka hin irraanfanne. Fakkeenyaaf kan akka Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa kanneen kana fakkaatan jechaadha. Isaan hanga hidhaa keessaa baafannutti nuti ajandaan fedhe haaronni ajandaa fedhe yoo nutti uumame waa'ee ajandaa keenya kan duraanii kan dabresanii irraanfatuun nurra hin jiraatu guutumatti jechaadha. Maaliif isaan akkuma dura reef isinii tuqe jechaadha. Isaan ajandaa haaraa kan baasaniif dhugaas haa ta'u kijibaas haa ta'u jechaadha. Ajandaa haaraa kan fidaniif kallattii Oromoon itti fuulduratti deemaa jiru san irraanfachiisuudhaaf yookaan dagachiisuudhaaf ajandaa haaraa uuman jechaadha. Guyyarraa ajandaan isaanii haarawatu uumama waan ta'eef nuti ammoo kan irratti xiyyeeffachuu qabnu ajandaa keenya isa duraa san hanga galmaan gahan nuti ajandaa biraatitti dabaruu kan hin qabne ta'uudha jechaadha. Kana hubachuu akka qabnu asumaan dhaamsa kooti. Nuti Abiyyi Ahmad gabaabumatti yoo du'ellee wanni nu miidhu hin jiru. Inni garuu osoma gabaabumatti namni du'a namatti hin mirkaanoo hin gammadu. Haa ta'u inni yoo du'es yoo jiraates wanni nurraa bu'u hin jiru, wanni nurraa hir'atus hin jiru jechaadha. Abiyyiin dura inni osoo jiruu du'e jechaadha. Namni jiruun du'e faayidaan isaatu waan hin jirre nama jiruun du'e jechaadha. Abiyyiin Ahmad gabaabumatti durumarraayyuu maqaa jira malee inni du'ee jira jechaadha. Ahmad du'ee fi du'uu baate jiraatee jiraachuu baate hanga xumuraatitti kan ni jala buunee isin biraan geenu ta'a.